يروسين أكثر من اللي تقول تلاجب كيسا سيدنا كن وانا أبو داني لجوته أنا يقول لي بياتي كان أكثر من يوانا كان يفهم بيا أكثر من يوم بتاعته يروسان كيف ميجي لتكي يا رسولته والله يرونا كم مبارك جت أنا لا يرونا كن يقول لك أنا باسيكا يفوقلتا يقول لك رباط إنت فرماجم إيمولا عند ولي فيديوان يقول لك فرنا كلوليتو يقول لك أنا باسيكا ولي ما صنع أنا سياسة منه وانجو وتنا دبي أمانتلوس أمانو باتلوس دبين دياتي بدو ورا بعد كلا يديان كيف ما أجت نحن كيف فتاجي كذا دليل كذا ما يجي جيلون أليا نما بيتلو بيتلو كنا كما يقولون كتير كنا ما كنا ما كذبا شيخ ترى فماجرا علماء ترى فماجرا سلام سمتا سورة سجارة بعدا أمتا أباجي بارين وأوجو في ساجة ولا يجمع لبورا لبورا كنيو أمتا ساجة لبور كنيو نان أبيني سادي سيرو سادي سي دكتور كي ستابه هاي بتيماس مالي نوكا بعد دكتور كي ستكوسا يدي أبيني سابوتو بعد قد يجعل ساجو سيروال لانو أنا تو سلا ليه جتوم بعد أنا من كذا جنام كبان في ديكتاتي في سوريساتي أنا أقول لكم سوريسة دليل مو بسلابس يسة دليل مو جانا تبالي أنا سوريسة لا بروا أنا في أهلنا سيرون دليل قالكم إيه نمنا يوسف العارف فتيان مو ويجمعان إسرائيل ولين كمله أبوليسي ولين دلته أو كبرون دندو كبراني كبرون دندو أنا في فيديو فيديو ولا تقول سبب سيدني أنا سيجوا ولا Kote nani nubo tebiti nufin atina abdullah ana mama ana timu malaika timu ma basi timu salamu alaikum mutaka lesa ufte nanu kuwe tere ba tebo sena fude na ya bingide se tubi na ufte kote na ufte hatiana na bala dabbe angara ko wannan ko ya danga da ko ya rasul amiti angara ko do tuma da ha ada kase kanu ba kango لا هاتي كده وانا متاكد بمتاكد وده تجو انا ما يو تيجي على سيدي وانا ماوندا كاسيدي aku gua ada di base uyu atuko abalunu kuwe mana bigi sene je tembe ana yu ummani dia kana rati namati kesa araba ne kana nan rabsa ne jira yodetan kijiba jawanu narapa malu nar lakibo jawar hasalu bunti turisa nu badaraku ina rafan bi hasai ana hada kabige saba sai rasa wantabi kuma dubiti kitako nan ne da tsara arsa yodetan na gida kana gunda makan supporta wala da ke support sabot wala da ke jama'a kuje da ke santi na so ko da nan da ko dita na kun di jara ko dita sai ga ne mun da lagi ke siyo obbe wala ma da latto nan ke ko ba aku yo atadabde yo fatanga di base si arabsite namni hatta jawab jaga nama kuma la malala bor kuma di basaje iftan kuma itane ibatagal ibatagal gade anna sadi magaban araba kubade yo atede as amara gasi yo ummati hasa hoblati wannan bi am tudu ingam madda wala nastada abi bakade wala amara gafe yo aku ko jawate fatara site ana ga fadda kanan tafel ajenda nda badere ya wanta kan jalan umman la namni akhirati library wa rasta khana ala hingon ogu amma asu namada gudda fatiya ogu san nama rabsan wala rabsan jole khin sanjadatu guddatu juttu jole nama isan la juttu kana baratani tiyo ajene be dabare borisani kamboda kun adata wana kana frada ko nama arso mamboda kakara ka sana tikraba akasuma kharab janju amma ga yuji alala dubini da ratu iluna kan da ki ka ga sa'abu nambe rabbatu nama beta nama wata te bokimo galato te bokimo nama ka bajiri ka ga bajam arama iluni akade ka gulen dawti bandi batinam beta rabbo wata sala sisi ilu kuno asulu wallahi kana bojaga di mojeti atimo
amma rasaasi maqaasi waamin yoo si maqaasi waan ta'e nama gaafa nu qabna jedhi nurraa talarraa dhorki kanaan wanti tokko jaarsummaa nu barbaachisu yoo feetan guyyaa bira bakka feetan keessaa rupiidhaatti walitti dhawaa kanarraa jedhama nan rakkisuudhaan kan ta'uu ajandaa biyya kanaa gadi taate kanaan immoo qabee tokkoffaa biyya irratti dhiibbaa fidaa jireenya irratti dhiibbaa fidaa ilmaan dubaraa filaman jaraayyuu eerumanii bultiin qabamu maqaa waliin isaa sanyii waan argamtu yerumaafuu dhiibbaa qabatee kala akkuma irratti akka inni dhaabatuudhaan dhiblu dhaqee isin akka isin irratti hin godhi isin kun dhaabate bakka haasaan dhaabatana nama kumaaf yeroo nama fuuldura dhaqu yeroo isheen na godhannan nama kumaaf bashan ija kooti arge usaan raayyaa abbaa machaa jala nama kumaaf dhibba bulii ta'a jirra nama kumaaf dhibba shan akkuma nan ol seenee na dachire ol na dachire na nu buku siin jedheen deemee kee taphadhu sappoortii yaa godhan mees jaallatan jee nama dhibba afuritti gadi yeroo ittiin deebi jamma dhibane nama kumaaf dhibba sagal jedhanii yoo lakkoofnu. Gala doonii Fatiyaa Fasula Sinduranne walitti araarsanii jiran dhugaa dubbanne. Jecha si nama jecha si jedhamudha waan haati arrabsamtee baarti malee isii yoo arrabsan namni arrabsaa oola guyyaa guutuu rankaan Fatiyaan arraba ofii arrabsan. Haati nama guddi eenyu? Yaa si galee waan hin jirreef amma dammoo kottu jetteen haalii keessa jirti. Anuun jenneen kottu anu kottu araarame jenne maaliif waan haalii keessa jirtuuf dhima callise ammoo tana nama arrabsee haati irraa duute bu'aa turte fiddeen araarsa hoo jette namni sun siin araarama aarii qabaan itti kalaama Fatiyaa itti kalaama waan jedhan dhageetti garuu bulchanii eega bulte booda araaramuu fedhanillee yoo walirraa godhanillee akkas ilaalan malee mukoota jedhanii gaarii miti nu yoo wali araaraman dana deemanii waliin nyaatanii mi'aageeffatu waliin nyaatanii waliin gammudanii deemaa turan ijoolleen tunni ani wali jajal wali aartuu kota wali araarama dubbiti ko wali aartuu kanumaan kota wali araarama jedhan karaa jechuun sunillee afaanumaa waa waliin jedhan malee martuu sharriin qaban amma kaarraa kana ani arginellee dhumate dhufee jechuudha. Kaduraanii siin jedhaa bara kaduraanii jedhaa jira maachi waliin nyaataa waliin kubaasanii jedhan ammallee walirraa guruu haara walii arrabsu wal madeessu waa waliin yoo mee booga calli adeemfadhu maa wal keessa haasoftan carraa fudhadha. Waan miidiyaa lafatti walii gootan sooshaal miidiyaa Oromoo walumaa galatti intala waliin la dhiira waliin boyfriend girlfriend jaarsaa jaartii hiriyaa friend waan lafarra walii gootan yoo waliin ta'in walirraa dhiisa waliin taatanii miti yoo wal jaalatan waliin jiraata yoo waliin ta'in waliin dubbisina dhiisa maamilli bira qabu wal arrabsu Oromoon asirra jirullee taa'ee isin taasamu namni isin jalallee arrabsamu wal arrabsu wal xiqqeessu nama hedduu dhabdan. Kubaasi nama hedduu hin haala jechuudha nama wayita akkana wali fuudha waan kana dhaabaa gaarii hojii asootillee dhaabadhu maamiliin tuqini achitti dhiisi Fatiyaatillee dhiisii nyalaaf keessan Fatiyaatti maa asootillee dhaabee asumata haa dhaabbatu gaafa barbaadan fuulduratti ol kaayee wali araarsa asumatti haa fitnu ammoota namu beetillee itti naalin kottu araaramii nan kabajnee tunna kabajjee sunna kabajjee tun maali Fatiyaan wanni madaa waan qabduu fi abbaa beeta dhaga'uu dhabuu hin dandeetti galee aadaarra innuma jenna malee aadaarra nama tokko hin jaallattu mubaaraki illee hin jaallattu anallee hin jaallattu obboleessa illee hin jaallattu dhaga'uu dhabuu ni dandeetti jechuudha mufachuu hin dandeetti osoo hin argin amrii taate soo kanaafuu isiillee akka isaa fudhannu dhufuu diddee jennee itti mufannee si aarree nan dubbisiin hin dubbisaa san mubaaraka dhiifamuu qabaa jechuu si galee. Fatiyaa situ na caala beeka situ wali qarqaaree waliin jira ana gargeetti anumaa irraan qabu intala Oromooti. Waan isin fudhatee taateef garaa na nyaatti si galee nama garaa kanaaf jaalataan namni martuu mana isii taa'ee oolee bira dhaabbatee yaadini jabaatu michi kamini jedhee bira dhaabbatee sappoortii godha waan biraatiif si galee kanaaf atillee kana caalaa beektuu fi itti mufatinii si jala maaliif yoo itti mufattan malee silleen aarii bira lola araara bira ka biraa deemna jechuudha si asuuf si dhiifne araara keessa nammas kabajuu dhabdee na himte dhaga yeroo maraa wara kenna himte wallaahi nama kee jaallattu hin qabdu galata naa walitti haasuu hin qabdu jechuudha arginu yeroo dubbifnu hedduus jaalatte jechuudha mufachiisni atillee akkasitti jalaa galatoomaa keeffata. Listen, wanni ilu keenya kanaaf hin galin nama tokko ogguu cal jennee akka feetetti nama arrabsitee wanta keessaa baatu jettee uummata keenyaaf maal barsiisna duuba namni hundi akkuma fedhetti nama arrabsee ogguu fidhate keessaa baatu jechuudha. No, kun hin ta'u. Ani wanti si osoo sooshaal miidiyaatti namni tokko ofii bitata. Ofii bitata. Anaaf biyya alaa kana jedhu.
Atiin ana arrabsaa yoo oolte asi arrabsaa oolte telefoona yoo biyya guddatte ta'ee akkasitti seeraan wal gaafanne malee uumaa wal godhuu hin danda'ama biyya jira garagara jira telefoona ofii guutan daataa ofii guutan amma anaafatti yookiin mubaarakii faana wal guutessine maa wal arrabsine jennee wal arrabsuu dhiisuu dandeenya walirraa godha waliin tuqnu jennee anaafatti walirraa godhuu dandeenya namoonni gargari walirraa hin godhan sigala moo singal oromoo waa godhuu hin danda'u qaaqqaaqulii goolota arrabsuu iyyuu kun osuma jiraa miti. Abriyaasee nama arrabsuu iyyuu maal godhuu dandeenya barsan osoo dandeenye sirreessinaa jechuun sirraa hin danda'u kun waggaa meeqaa kun mubaarakallee feesbuuk irra ture waluma arrabsa uummanni. Ni danda'a wanti kun dogongora ni danda'ama maaliif beekta uummata tokkotu akka fedhetti haa arrabsitu haa keessaa baafatu jira malee si deeggaru jira malee kun waan laal amma ati yoo dandeessi yoo ati haasofte wanti kun ani waa'ee oromoo guutuu haasa'a ani wannan deeggaru jiru ani fatiyaa miti oromoo tokkochaa ka wal arrabsu deeggaru uumama kiyyaa nama wal arrabsu deeggaru. Bu'ii jiidha asirratti waa deeggarsan barbaachisu wanni kun dubartiin haasaa yeroo eegaltu yoon deeggarree fatiyaan nama arrabseedhaan jira akkasii wala dhudeemi nama arrabseedhaan maal godhaa nama walii oofu. Ifama naa godhe ani egaa wal arrabsuu jalqaban irraa kaasee ilaalaa ture. Wanni fatiyaan jettus wanni asuu jettus akka amma sinaasaa hojjetan kana miti warran agarre. Wanni sin godhuu qabdan amma dubartii walitti waa eegaltuun waan akka warran nusumma jennee walitti qaxaxalaa oolla waan ta'eef mubeen amma asuu lolaa jira iluun deemuu fatiyaan hin danda'a jedheera achiin araarsaniiti asumurraa dhaaba har'a yoon taane boru araaramuu danda'ani asirra dhaaba. Yaa dhumate kanuma jechuudha wanni nu fatiyaa geemii giiftiin kenni nu fatiyaa maali haa taatu jettu kuni. Kunuma wanni fatiyaa wanni waan namni fatiyaan rabbi waa godhaaf namaaf rabbi asii kee oromoo jechuudha. Okay. Akkas ta'e. Arsii tajettu tana arsii tajettu ajjala deemtee gowwaa jettu. Wallahi wanni akka guddise laa ijoollee warra sana argaa ture jechuudha. Warruma koomintii kun gastii irra fiiguu. Wanta jaalatanii nama arrabsu jaalatan. Isa wallahi nama arrabsu kana jaalatan. Akkasii fatiyaa yoo nama tuyta natti hima. Warra nama arrabsu gola mooditariin jirtu uummata mooditaraa yoomii mooditarii sitti kenname baay'ee sooloo sin arrabsini dimaata muci. Aadaa godhachu jira uummanni callatanii quustan oguu namni nama arrabsa. Baay'ee gubaddu malee mana kaatti nama arrabsuu hin danda'amu. Nama arrabsuu hin danda'amu. Ati arrabsamaa artaan arrabsaa lama fakkeenya maaliif wayita lolli tokko qabu nama hedduu arrabsan sanii yeroo baay'ee lolan barbaadu wal kabajaa uummata keenya waliin tuqe nama baara. Arrabsa aadaa godhu jirtanii bara aadaa godhu jirtan. Arraba mana koottee yemmuu furmaanni maali mee koo shooloo furmaanni gaafannu asitti. Furmaanni arrabaa maal gootame nuyi mimee furmaanni. Laalamma. Nama furmaanni isaa ilu furmaanni isaa nama arrabse amiinu bakka balaaleffachuudha furmaanni isaa kana mana jiru. Ijoolleen teenya akka godhu. Jala kan lamma miti. Jala kun lamman wal arrabsaniiru. Sigalee nam tokko arrabsee nam tokko yoo dhiise ilaa amma jala lamma keessa abbaan gadi ba'ee arrabse hin balaaleffanna. Asuu yoo gadi baatee fatee arrabsite hin balaaleffanna dhiifama naa godha. Ajandaa godhanna. Yoo fatee gadi baatee asuu arrabsite ajandaa godhanna. Kana booddee. Nama tokko amma maaltu iluu koo dhaggeeffadhu. Uummata Amaara Oromoo arrabsitu bira dhaqanii bira Amaara bira fa'aa ajja'ii dhaabatan akkam gootan. Isaan sanallee ni balaaleffatu. Iluu koo waa tokko fi hima qo'i sooloo. Iluu waan siin galle jira. Wanni sooloo jedhu sharriidhaa fi miti na hubadhu naa dhaggeeffadhu. Iluu arrabni baduun jaallata arrabni baduu ati nama arrabsitaama. Arrafamuun jaallattaama. Sigalee kanaafi arrabni baduu barbaadna miti iluu waa tokko goona. Anaaf iluu yoo wal arrabsine guyyaa tokko. Lammaffaatti dhaabaa jedhamee akka namaatti ilma namaatti bari kabaja bafeena hundi keenya iyyuu. Ilma namaatti maal iluu dirqama wayitu tiktoo keenya keessa nu teessaa atis kabaja feeta maal kabajamuudhaaf nama kabajja malee koo eenyu gadii miteeti arraba qeessiin nama rabsuu danda'a sheekiin nama rabsuu danda'a kabajaa fi malee jechuudha. Nama kabaja hin qabne balleessuun hin danda'ama akkamitti yoo jettee maal dibetta anaaf iluun yoo dhakaane wal arrabsine isaa jechuun dirqama keenya. Dirqama ummataati. Dhiidhaan jedhe miti tolee jedhe iluun. Anis toleen jedhe. Yoon gadi ba'ee ammas iluu arrabsee argame harkaan fi barbaachisaa ta'e natti fudhatamuu qaba. Ani akka gootiitti akkana jedha. Akkasitti akkas Yoo ta'u. dhumatti dubbii dhaabsifna jenne. Siigalee iluu.
akkas kurban malee teenya ajenda mataan nu dhumeera akkasuma maata illee ammaan booda wanti nama arrabsu geemii isaanii irra cufuu qabna san gubbaadhaan waan kana akka baruun dhufne maali walumaa gala malee fatiyaa miti fatiyaadhaan jedhamaan jiru kunni haandi kullidha bakka dhumeera nama hunda kan nama arrabsu geemii qabaachuu hin qabu bakka ana kun ilu bare